Nagaan Waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii furtuu dhaloota miidiyaa fur akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u haala hundumaa keessatti nagaan hundumarra caala idduma jirtanitti ammallee nageenyi isin wajjiniin haa ta'u isiniif haa baay'eetu ba'uuf galuu keessan keessatti nagaan isin wajjiniin haa ta'u nagaan ba'a nagaan galaa Waaqayyoo galataa argatu. Har'a yaada xiqqoo tokko yookaan immoo waan xiqqoo tokko dubbachuun ofe egaa guyyoota kaleessaa kaasee sooshaal miidiyaa irratti argaa jirra. Faarfataa Salamoon Alamuu waan bareedaa tokko hojjetee jira. Jireenya keenya keessatti wanta gaarii nuti goonu unuma fayyada, unumaaf ta'a jechuudha. Eessammoo nuuf ta'a lafa kanarratti amma jiraannutti ilmi namaa gaarii hojjetee waan gaarii deebii hin argatu garuu nan amana iddoo itti wanti gaariin sun taa'ee nama eegu waan gaarii yoo hojjennes hama sun hundumtuu kaffaltiin isaa yookaan beenyaan isaa eessatti akka nu eeggatu bakki tokko jira innis mana keenya isa dhugaa mana keenya isa galgalaa sana biratti hundisaayyuu akka nuuf kaffalamu hamaa si hojjenne hamaa gaarii si hojjenne gaariidhaan taa'ee nu eega jechuudha. Egaa lafa kanarratti yookaan immoo addunyaa kanarratti akkuma waliigalaatti dachee Itoophiyaa qofarratti otoo hin taane dachee lafa kanarratti namoonni waan gaarii hojjetan waan gaariidhaan deebii hin argatan kun waanuma jirudha jechuudha. Maaliif nuti namaa akka fakkaattii isaatti yoo uumamneyyuu nun fakkaattii ilma Waaqayyootti haa uumamnu malee ilmi Waaqayyoo cubbuu tokko malee tonni gaarii hojjetu maqaa hin taanetutti kennamaa ture waan gaariidhaan deebii argachaa ture haa ta'u malee egaa ilmi namaa immoo kanaaf amma dachee kanarra jirutti wanta gaarii yoo hojjete gaariidhaan hin deebi'uu fi garuu gaafa dhumaa bara dhumaa yookaan gaafa gara mana keenya sagalgalaa deemnu waan gaariidhaan akka nuuf deebi'u nan beeka galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa maal jechuu barbaadeetaniini baay'ee tokkotti gammadee dhugaa dubbachuuf taanaanii yeroo ammaa kana namoonni keenya baay'ee hojjetaa jiru namoota harka qalleeyyii ta'aniif namoota daa'imman isaanii barsiifachuu hin dandeenyee fi waan tokkorra yeroo ga'anii yeroo baay'ee ofittummaatu baay'ata garuu isaan keessaa immoo warri fakkeenyaaf obboleessi keenya Salamoon Alamuu kuni faarfataa Salamoon Alamuu waggaa 19ffaasaa yeroo kabajatutti Waaqayyo waggaa kana naa laate jedhee ofittummaa ofii qofatti gammaduu otoo hin taane namoota harka qalleeyyii ta'an wajjin walakkaa isaanii dhaabbatee waan gaarii hojjete isaan wajjin yeroo bareedaa dabarse baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa kana gochuu keetiif Waaqayyo isaa eebbisu jecha tokko tu jira jechuudha. Namoonni baay'een gaafa beekamtii qaban yeroo baay'ee gara gadiitti yookaan immoo namoota iddoo gadaanaa jiranitti mul'achuu hin barbaadan jechuudha. Ati garuu umurii kee kana sanuu sadarkaa irra jirtu kanaan gad of deebistee namoota akkasii gidduutti argamuu keetiif Waaqayyoo ayyaana isaa dachaasiif haa baay'isu eebbifamsiin jechuun jaalladha obboleessa koo dhugaa baay'ee namatti tola. Har'a gootee bor nama dhaabdu otoo hin taane yeroo hundumaa sababa wanti tokko siif ta'e irratti ofittummaa dhiistee maatii koo jechuu dhiistee akkaataa kanaatti uummata gadi aanaa jiran irratti faana akkaataa kanatti yeroo kee dabarsutti Waaqayyo sitti gammada namni illee sitti gammada jechuudha. Kan namaa dhiisi Waaqayyo sitti gammaduun gahaadha. Dhugaa baay'een gammada jechuudha. Akkuma kanallee obboleessi keenya Raachee Tasfaa'ee jechuudha. Wanta ta'eef sanarratti sababa godhachuudhaan hamma humni isaa danda'u humna isaatiin iddoo humni isaa hin dandeenyetti immoo kennaa qabuun yookaan immoo taayilentii qabuun akka namoonni bira dhaabbatan illee godhe innis hojii tola ooltummaa namoota harka qalleeyyii ta'an obboloota daandii irratti qorrii fi ho'i irratti wal furee rakkatan akka uffata argatan godhaa jira jechuudha guyyaa har'aallee jechuudha. Isaan kun baay'ee nama gammachiisu hamma makkaa namni keenya yookaan immoo uummanni keenya ofittummaa keessaa ba'ee namaaf jiraachaa akka jiru argisiisa jechuudha. Waaqayyoos isa kana jaallata. Maaliif Waaqayyo isa kana jaallata gaafa gara dhumaatti yookaan immoo dachee kanarraa lubbuudhaan darbinu firdii fuula Waaqayyo duratti illee mana keessaa maal qabda akkaawuntii keerraa maal qabdan jedhu Waaqayyo maal goote
jedha gaaffin inni gaafatu isa dhukkubsate gaafatte isa hidhame gaafatte isa beela'ee nyaachiste isa dheebote obaaste jedha malee birrii meeqa qabdaa horii meeqa qabdaa qabeenyi kee meeqa jedhee sin gaafatu jechuudha. Hojii baay'ee boonsaa fi hojii baay'ee namatti tolu hojjetaa jirtu jechuudha. Waaqayyo kanuma caalatti ogummaa isiniif haa baay'isu. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee waan nama gammachiisudha kuni. Warra of danda'an wajjin yeroo ofii dabarsuurraa haati tokko yeroo ammaa kana keessatti jechuudha jireenyi biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa baay'ee ol ka'eera waan ta'eef harmeen bunaa ittiin bitattu durbunni birrii 2 bitamu warra birrii 20-30 galeera. Haadha kana wajjiniin taa'anii buna malakkee tokko bitanii fi yeroo isheen danfifattu bira taa'anii yeroo ofii dabarsuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Teela bebbeekamoo namoota bebbeekamoo wajjin dabarsuurra isaan kana faana gadi deebi'anii yookaan immoo gadi jedhanii dabarsuun gammachuu guddaa ofiis sammuu fi boqonnaa argatan. Akkuma kana immoo waaqayyollee namatti gammada jechuudha. Obboleessa keenya Faarfataa Salamuun Alaamuu maatii kee wajjin waaqayyo isin haa eebbisu. Kun maatiirraadha. Akkaataatti maatiin si guddisanidha. Harmee kee, abbaa kee akkuma kana obbolaawwan kee waaqayyo isaan haa eebbisu. Akkaataa biqiltuun tokko jechuudha. Biqiltuu tokko dhaabnee callumanne dhiisneef miti. Guddina hin taane guddata. Kokkotamuu qaba. Seeraan kunuunfamuu qaba. Seeraan keessaatii qulleeffamee wanti isaan barbaachisne biraatii kaafamee wanti isa barbaachisu immoo itti nam'aa bishaanis haa ta'u biyyoos itti dachaas akkasitti guddifama. Kana kun bu'aa maatii keeti. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ijoolleedhaaf maatiin barbaachisoodha. Fakkeenyi maatii barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf bu'aan kun bu'aa maatii keetii waaqayyo isaaniin illee haa eebbisu. Obboleessa keenya baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna. Gara fuulduraatti immoo ishiin kun xiqqoodha. Waan guddaa hojjettee akka dhaloota biraan namoonni sitti boqonnaa argatanii waaqayyo sitti gammadu abdii guddaa qabna. Akkuma kana obboleessa keenya raacheen illee jechuudha. Egaa innis gammachuu qabu tokkotu jira. Kanarraan kan ka'e namoota gara Shaashamanneetti imaluun naannoo sanarratti waan guddaa waan bareedaa hojjettee taatillee guddaa galatoomi. Kanaaf egaa baay'ee waan keessa kootti natti toleef eebbifamaachuun waan barbaadeefan fi ana obboleetti keessan furtuudha. Waaqayyo lafa jirtanitti isin haa eebbisu. Nageenyi waaqayyo dachaan isin wajjin haa ta'u. Nagaan ba'aa nagaan gala waan karoorsitaniif baay'ee addanitti milkaa'aa. Eegumsi waaqayyo biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniif haa baay'atu. Biyya keenyaaf waaqayyo nagaa araara haa godhu. Turtii gaarii isiniif hawwaa. Nagaan naaf tura.